السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله. أكم جرتن فيما جرتني هواس خينيا بقى جراتن تخرب بجلجا ناف جرات داني سنينجا أنت سير المدفون خجام سيري أول شا سيري نما فأولا سيري نما فأولا هنگم تكا ميدا قبدي هنگم تكا غصوتا سيروتا غصوتا سيري خمبرا غيسا هقواني في والمديك أبني لالي hangam takka miidhaa qabdi waan jiru waliin laalla siriin ta nama nyaachisan qofaa miti ta nama obaasan qofaa miti ta dibaa qofaa miti ta hafuuraa qofaa miti waan gosa sirii teegaa yeroo fedhe inshallah isinifin ibsuu jiraadha guutuma siitu arraantan ammoo kaniin dhufeef gosa sirii awwaalchaati. Siriin awwaalchaa kuni siroota gartee biraa keessaa qooda guddaa qaba. Siroota biraa madditti qabnee hoggalaallee bakka guddaa qaba. Irra hamaa irra fokkotaa siriidhaati. Inni kun akkamitti godhama? Waan jiruun arra isin ibsuu barbaade siriin awwaalchaa kun akkamitti godhama? Siriin awwaalchaa kun saahirtichi saahireen hasilaa gartee sirii godhu san dura hoggaanii fi sirii san godhuu deemu si xiinxala yookaan si qorata teessoon mana keetii baha garagala moo dhiha garagalaa iddoon bakki silaa gartee kaayan qarxaasni yookaan gartee killee yookaan qushaashni adda addaa kasilaa inni itti godhu san bakka waan san kaayu sheexaana wakiila isaa kagartee inni kaadimaaf qabu san ergataa bakka tamtu mijjataa dhiiroo eessaa kaayamaa bakka gartee miilli namaa hotteen namaa yuumin albaata gartee mana kanallee wal qixxeessina jedhan bakka namni ittiin gufanne je'ee wakiila isaa san ergatee wakiilli isaa sun mana kana sakattaa jechuudha. Mana kana sakatta'ee laalee bakka gartee wanni kun maluun barbaaddatee waan tana itti deebi'a. Bakka mijjattuu jira bakka qooyxuu hotteen isaanii hin geenye jira je'ee deebi'ee wakiilli isaa kuni isaaniif hima. Hogguunii fi isaan hife booda san booda inni meeshaa ta'e barbaaddata. Meeshaa ta'e yoo jennu fakkeenyaaf imaamata kee, rifeensa kee, tishertii kee, shamiza kee, paantii ta'e, kaalsii kee akkasumatti qubeela yookaan hamartii ta'e waan qaama keetii wajjii wal tuqe barbaaddata. Waan qaama keetii wajjii wal tuqe barbaaddatee eegarkate booda maal godha maqaa keetii fi maqaa haadhateetii barbaaddatamas. Maqaa keetii fi maqaa haadhateetii barbaaddatee meeshaa ta'e waan harkate kanatti siirii godhee maqaa keetii wajji wal qabsiisee irra hedduu saayirtoonni maqaa abbaan barbaadan maqaa haadhaa barbaadanii kanatti siirii godhee wakiila isaa kan siirii kan sheexaanaa kanatti ergata. Wakiilli isaa kan sheexaanaa kun fuudhee iddoo bakka gartee qaamni namaan geenye hotteen namaan geenye tanii reebsiniin jeesan bakka sanitti awwaala. Eega awwaale booda bakka sanitti maas sheexaanarraa kaadimoota isaatirraa namaa sheexaanarraa siirii sana achitti tika godhuuf yookaan eegumsa godhuuf achitti godhee achitti eega. Kana booda ganaa taasiira yookaan gartee waan isiin si gootu sirratti eegan jechuu isaan sirra dhaggeeffatanii wanni isaan niyatanii godhan san yoo ilmaan sirraa miidhamuu ta'es yoo mataa keetiin miidhamuu taates yoo haati mana keetii yoo ni fi horiin kee yoo qabeenyi kee akkasuma gartee gaama dararaa gaasilaa wamaa hum bidaarriina illaa bi'iznillaahi je'ee Allahu ta'alaan qaddaree fi wanni san irra oolteef isaan waan isaan godhan san sirratti dhaggeeffatan jechuu kana. Akkuma azalatti arguu teessan kana mallattoo isaan godhaniin xalaasama gartee waraqaa irratti barreessuudhaa fi qaruuraa keessa godhuudhaa fi miikaa keessa godhuudhaa fi waan adda addaa waan isaan fayyadamanii jira. Wantoota kana fayyadamanii
akkasitti isiniif kaayanii kana hundarraa gaa waan nu baraaru waan nu tiisu ganaan isinii ibsaa. Kanaaf wanni arraan tana gaa waliin laallee wanni waliin baranne siiriin awwaalamuu akka jiruu fi akkamitti akka awwaalamu akkamitti akka siiriin itti godhamu akkamitti akka itti qara'amu eegasi eenyuun gargaarsifatee kaayee bakka akkam kaayee waan waliin laalle kana